goota ture agamsa wanti tuqaan danda'u lubbuu namaa balleessa ofirraa nan baatu baa harkaana baatu baa sababa natti taate biyyaana baatu baa. Nageenyi Rabbii isin biratti haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Isiniin jenna egaa haala odeeffannaa qabatamaa dhimma goota keenya akkasumas immoo goota keessa dhaloota keessa Biqilaa Jaalladhii Gammadaa gootota kumaatamaa jechuudha. Fakkii jaba alima Rabbi akkasumas immoo murataa dhimma falma mirga namaatiif qabsaa waraana bilisummaa Oromoo hoggansa jaba Jaalla Ustaaz Kamaal Hebo ilaalchiseetiin adeemsi guyyaa ganama barii har'aarraa kaaseetiin haalli tokko burjaajiin uumamaatii ture. Kana walqabsee adeemsa hoggana naannichaa Jaal Sabaa'if Galgaloo akkasumas immoo kanneen kana fakkaatan beeknu irraa wantoota isin himuu barbaachisu qabatamaa jechuudha. Dubbiin dhiiroo akka qilleensa irratti haasa'an kana jiramoo ajandaa kana yaadrimee kana eenyutume tarii ammoo dhiiroo akkuma mul'is gadaa aaneesoo wareetiif du'a gishuu jaarraa san dubbiin kun asitti hafti moo akkuma nadhii gammadaa dhabamsiisan kanallee dhabamsiisuudhaaf deeman waan jedhu qabannee isinii dhufneetii jirra. Egaa akkasumas qaamonni dubbii kana hafarsanii fi as keessatti ammoo sabni Oromoo yoo gamnoome dubbii tana ol baasee diina akkamii jidduutti argata. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhuguma gochi akkanaa kun jira. Haala dhaabbii waraana bilisummaa Oromoof adeemsa caaseffama siyaasaa Oromoo amman tana waraana bilisummaa Oromootii fi hoggansa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiin akkasumas hariiroon gaggeessummaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa bahaa konyaa kibba bahaa konyaa lixaa giddu galeessaa fi kanneen kana fakkaatan konyaawwan shanan kaaba dabalatee jechuu jiru kuni haala amma qabatamaa amma odeeffamaa jiru kana keessa jira. Akkasumas immoo uummanni Oromoo jalaa wanti dhokatu jira. Adeemsa kana murtiin waraana bilisummaa Oromoo hoggansi waraana bilisummaa Oromoo Jaal Kumsaa Dirribaa Marroo Dirribsaatiin gaggeeffamus ta'ee hoggansa sadarkaan jiru kana keessatti jira. Ustaaz Kamaal Heboo gootichi waraana bilisummaa Oromoo goonni qaanqee ija barbadaa kana qaba. Kanneen yeroo dhugaa kana dubbadhu jechuudha. Eessaa dhufte ati jettan jiraachuu dandeessan kun homaa miti. Garuu qabatamaadhaan toora sooshaal miidiyaa TikTokii akkasumas Instagramiif kanneen kana fakkaataniin guyyoota sadeen kana dabran keessatti haala qabatamaa waraanni keenya kuffisaa jiruuf lolli cimaan gaggeeffamaa jiru dubbadheetiin ture. Hanqinoonni tokko jiru jiraachuu malu ani hin beeku. Garuu haala qabatamaa uummanni keenya riqicha uummataatiif waraana bilisummaa Oromoo jidduu qeerroo bilisummaa Oromootu jira. Hoggansi gaggeessi caaseffamni institushiniin qeerroo bilisummaa Oromoo sabquunnamtiin yookiin dabballeen waraana bilisummaa Oromootiif hariiroo uummataa jira. Ilmaan ayyaa kanneen nu hordofaa jirtan waan hin konyaa sikkoo mandoo keessatti dhaladhee ilma Arsii ta'eef kana haasa'uu otoo hin taane an akka ilma sabaatti akka nama waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo cicha qabsoo bilisummaa Oromoo waan nadhii gammadaa itti dhabneef sirna impaayeraa fi kittillayyoota sirna ergamtootaa fi sirna hiiktuu dhugaa Oromoo guduunfituu haqaatii fi sharreen farra ummata waggaa 1,000 deebisnee isin cabsa jedhanii kana gadi baheetiin dubbachuu barbaade dubbii wareegama Ustaaz Kamaal Heboodha. Itti dhiyeenyaan qaamota sabquunnamtii dantaa waraanaatiin adeemsa naannoo sanitti ta'een haalota ta'ee fi akkasuma wal dhabbee yookiin immoo haleellaa diinaatu jiramoo kanatu jira. Keessoo dhaabichaa kuni jiramoo kanatu jira kan jedhu guyyaa lameen kana qofa nu eeggattu isiniin jechuu barbaachisaa ta'e. Kanaaf jecha ani akka ilma Oromoo tokkotti akka nama waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu fi qooda keessaa qabu tokkotti dubbiin kun jechuudha soba isiniin jechuu barbaada. Sababni soba isiniin jedhe ragaa qabatamaa isinii dhiyeessuu barbaada. Komentii jalatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaa dhiyaatuu qaba yoo jettan barreessa. Kana malees ammoo haala qabatamaan beeki laal dabni shirri yoo jiraate tokkoffaa namni waliin fala barbaannu akkasumas ammoo nurra ejjetan jennu kana garuu ammoo tarsiimoon kun eessatti bocame akkamitti bocame dubbii jaal tokkichoo dubbii jaal moo'ii Jaal roobaan gaafa wareegamu maal jedhan Oromoo wahirra dhaabbannee haala qabatamarra dhaabbannee haasa'uudha qabna. Adeemsa wareegamuudhaan wal qabsiisee gaafa jaal galmaan gahiin dirree kibbaa miseensi cifraa odaa adoolaa wareegamu waan jechaa turtan akkasumas namoonni jechaa turan beeki namoonni qilleensa kana gubbatti akka waan waraanni bilisummaa Oromoo garaagarummaa qabutti haasa'antu jira never ever garuu afaan har'a dubbanneen kana boru qaanfannaa jechuu eega hayyuun kee dubbii kaa'e eega hoggansi kee dubbii kaa'e eega
kaleessa ani gabrummaa waggaa dhibbaa takka bilisummaa guyyaa tokko wayya dhugaan Haacaaluu Hundeessaa irraa ka'i kaleessa gootawwan dabranii irraa ka'i itti dhaabneetuuni falma hadhaawaadhaan galma gahuu qaba jetteetiin qarreef qeerrichi dhugaa kanarratti ammoo tarii Oromoo Wallaggaatu Oromoo akkasiitu kana godhe kan jedhu kuni tarsiimoo OPDO'ti jala murii beeki dubbiin Kamaal Heboo gaafa wareegama gaafa qabsoodhaaf bahu gaafa gartee waa hundaa bahu diin rabbiitiin milkaa'ee akkasumas ammoo saba sabrattis kaayyoodhaan milkaa'ee akka wareegamu itti amaneetiin bahe. Garuu wareegamni namaa tokko karamitti wareegame eessatti kan jedhuufi dubbii kaleedheen gadda Awwaluu Abdiifaa Adaamarratti dubbadheentu isin ture dubbii kanaaf of qopheessaa jiru wantoota kanaaf of qopheessaa jiru sochii naannawaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti godhu ilaalcha uummataa haa deeggarru ilaalcha uummataatiin haa utubnu waraanni kenna deeggarsa diinagdeetiin alatti ilaalcha uummataa jijjiirudha waraanni zoonii lixaa jiru sababni humni isaa jabaateef roorroon cunqursi ajjechaan dararaaf gidiraan kibbattis giddu galattis waan hammaateef ummanni qe'ee keessa teennee du'urra kaanee falmuu qabnaa jedhe kanaaf akkuma beekamu jechuudha positive attitude yookiin immoo positive energy attitude jechu uumuudhaan ilaalcha kana haaman dheeffannu hawaasa kenna dammaqsi roorroon kuni kanaan dhufuu heddii gaafa isaan ummata baasanii kana jedhan collee keessatti maaltu dalagamaa jira akkasumas ammoo muneessa keessatti heeban arsii keessatti akkasumas gololcha keessaaf arbaa guuguu keessatti heeban arsii keessatti fi naannawa shaallaa keessatti maaltu dalagamaa jira tokko lama sadii jenneeti afaan har'a dubbanneen garuu Oromoo dhageeffadhu kuno ani kana agartu kana isa kana screenshot godhi post godhi jechuu barbaada namoonni youtuberoonni dubbii kana hafarsitan dhaabaa dubbiin akkasii miti lolli guyyaa sadii har'aan afraffaa isaan irra turan lolli cimaan gaggeeffamaatii ture miseensi diinotaa konkolaataan hedduun dhumeeti jira diinotni kasaaraa guddaan irra ga'ee jira tarii dirqama san keessa Kamaal Heboo jiru akkasumas ammoo wal dhabdeewwan fakkeenyaaf kora keessatti furama yookiin mufii ta'uu danda'a qabsoo gitaatiin furamu malee tarkaanfii dhaabbii bara dukkanaa keessan jiru jaallan moo waraana Araarsoo Biqilaa waraana gartee Jeneraal Faqqadaa jedhanii kittillayyoonni uuman isa kana quba qabdu kan Arsii keessa socho'aa jiru akkuma Wallagga keessa akkuma Harargee keessa socho'aa jiru tarii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoonni socho'an kuni jiraachuu malu sana waliin irra geenya ibsa hooggansaa ibsa adeemsa caasifamoota qeeroo bilisummaa Oromoof sabquunnamtii uummataa uummanni kuni bar waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa keessa socho'aa jira qabatamatti baadiyaa Oromiyaa keessa socho'aa jira qe'ee Kamaal Heboo itti dhalatetti socho'aa jira jarana dubbiin akkanaa miti dhuguma amantii qabaannaan rabbiin waan ijaan garte waan gurraan dhageette haasa isiin jedhe akkasumas ammoo wanni aamira yookiin hoggansa sii kenneef maaliifi hoggansa sanirraa deebii dhageennee akkasumas haala qabatamaa lafarra jiru irratti saniin booda murtii waliin fudhanna nu duuba nu dura eenyutu jira diinonni kenna kan har'a affeerraan isaanii sabaaf sablammoota humna nafxanyaa qe'ee keessatti xaarmuuzii caccabsee sirra deemuu jiru kanaan si affeeruu barbaadan maal yaadaa jiru akkamitti gammadu diinonni keessoo keenya maal gammadu irra caalaa warra sooshaal miidiyaa gubbaa baatanii waan kana haasa'aa jirtan guyyaa tokko farankaa takka waraana bilisummaa Oromootii hin kennine hubadhu jala muri inni kennites galat maleedha dubbiin Kamaal Heboodhaa ustaaza kenna qofaa miti hayyuun Oromoo gootichi nadhii gammadaatiin bakka bu'e kuni kana sanii miti dubbittiin qaanfachuun keessan tokkoon hin oolu namoota ajandaa kanaa farsan peejii OPDO jala deemaa laala peejii warra kittillayyoota ayyallaallattu yoo qilleensi wobooti tole qilleensa woboo yuutuubiin guddifatan yoo qilleensi qabsoo nagayaa jedhamu OPDO jallattuu fi nafxanyaa Abiy Ahmad jedhamuu fi shira isaan dalaganii fi konkaawwan sammuun isaanii negative energy guutameen haasa'an achi deeman ayyallaallattummaan nuun baastu nuti ilmaan Leenjisoo Diigaa nuti ilmaan Baareentumaa nuti ilmaan Oromoodhaa ilmaan Booranaa Baareentuu
qabsoon keenya masara mootummaa jala yeroo geettetti eenyutu kanaan nu dadhabe hubadha. Hojmanee kana maaliif nu kennan? Rakkoo Suudaan wajjin ta'e as jidduutti furachuuf TPLF wajjin hariiroo godhanii Oromiyaa keessa waraana keenya dhabamsiisu. Gaafa waa'ee waraana kanaa soituu fi abaluu wareegamu jetti maal gargaarteeti? Maatii kam jijjiirteeti? Ummata keenya daa'ima waggaa 10 maallaqa irraa fuudhanii mooraaleen jitti si ergina jedhanii yoo qarshii 10,000 qabaatte daa'ima keessii kan dhiifna. Sadarkaa kanarra jirra, sadarkaa dachirra badurra jira naman, sadarkaa dachirra badurra jirta namtitti Oromtitti Oromoo qarritti qeerricha hayyicha hin callisina. Dubbiin tuni dubbii akka isin hafarsitan kanaa miti. Jaal Sabaa'if galgaloo ajajaa naannawa saniitii fi qondaala naannawa sanis ta'e qondaaltota hunda isinii dhiyeessuu dandeenya. Barbaadan komentii godha. Garuu akkaataa itti waraana tokko dadhabsiisan qabsoo saba tokko itti dadhabsiisan shira akkanaa uumu keessatti mandheeffachuu wantoonni akkanaa kuni akka hanqinatti tarii yoo jiraate isa kanaafaan quubsee isiniin dubbadhu. Maaliif jennaan hoggana qabna, liidarshiippii qabna. Waraana bilisummaa Oromoo yeroo kaleessaatii fi har'a tokko miti. Warri kaleessa nu gurguratee fooddaadhaan bahee 4 kiiloodha gullalleedha bahe masara mootummaa keessatti koofiyaa gugguftuu kaateetiin ilmaan Oromoo nyaachisaa Abdii Raggaasaa fa'aa hidhatti nyaachisaa jira. Namana dubbittiin ibsa barbaaddi, dubbittiin qajeeltoo barbaaddi, hin qaanfatta waan taateef Oromtitti dubbii tana tasgabbii ilaali. Waraanni bilisummaa Oromoo sabqunnamtii qofaa miti bar sadarkaa paablikii keessatti hawaasa keessatti maal qaba jarana? Dabballee qaba, qeeroo bilisummaa Oromoo qaba, hidhata caaseffamaa qaba, adeemsa sabqunnamtii uummataa qaba, jaarrolee qaba, waa hunda qaba jechuu. Kanaaf jecha dubbiin Kamaal Ustaaz Kamaal Heeboo akkuma mul'isaa dirree akkuma gishuu jaarraa yoo taate waliin gadi baana, hanga sitti garuu hin qaanfattu. Kanaaf ibsa eegganna, gaafii eegganna. Hogganni waraana bilisummaa Oromoo fi sadarkaan dubbii himaatis taate kamiyyuu saffisaan deebii kan akka nuu kennitan waamicha dhiyeessina. Share, subscribe godhaa. Horaa bulaa deebana.